nuti dhalli namaa bineensa kaanirraan maaliin adda taane biyya lafaa irratti bineensota hundaaf abbaa taane uumamne garuu haadha kunoo bineensa hanqanne kanamaa yaaduu gonkumaa dadhabne jaalalaan jiraachuu nagaa wal gaafachuu rakkataa qarqaaruu beela haa nyaachisuu kan daare uffisuu kan gaadde jabeessuu kana hundaa dhiifnee tooftaa jiruu kennaa lubbu walii baasuu falaalaa wal soqnaa kana hundaa dhiifnee tooftaa jiruu kennaa lubbu walii baasuu falaalaa wal soqnaa. Akkas jedhaatan itti fufa akkam jirtan jaallan kabajamoo hordoftoota Facebook kiyyaa page kiyya qananii turratti namni baay'een na beektanii tibba kana guyyoota lamaan duratti Facebook kiyya na jalaa cufuuf yaalii godhanii isaaniif hin milkoofne garuu page kiyya akka na jalaa cufamu report godhanii page kiyya na jalaa cufame anillee deebi'ee report godhee guyyaa 14 booda akkanaaf banan natti himanii jiranii hagasiifuu toora Facebookiitiin wal agarra. Eega jaallan hadha erga adda ta'e qabadhe dhufe kanaan dura yeroo dhaamsa isinii dabarse drama waan adda dalagu dhaamsa akkanaa kana isiniif dabarse hin beeku namoonni baay'een keessaan dhuftanii naa barreessitanii jaalatamtuu teennaa qananii si jaalanna sabboontu maali naan jettanii dhugaa waaqayyo baay'ee tokko isin jaaladha jaalala isiniif qabu kana jedhee ibsachuu hin danda'u eegaa kabajaa keessaniif galatoomaa isiniin jedha lafaa ol ka'eeti garuu dhaamsa kanaan dura hin baratamne hadha isiniif fiduudhaaf waan na dirqamsiisetu jira dhugamatti ani akka dhuunfaa kiyyaatti waan oromoo kana yaadee sammuun kiyya waan yaadu dhabee jira jechuudha gumaacha yookaan qarqaarsa isin gaafachuu barbaada qarqaarsi kunillee reediyoo sifana balbal jedhamu ilaallata reediyoon kun waggoota 4f kophaa isaa dalagaa ture sagalee ummata oromoo dhageessisaa ture reediyoon kun tamsaasa kan godhu afaan amaariffaatiin yoo ta'u yeroo kamiyyuu shira mootummaa wayyaanee ala baasuudhaan ummanni keenya akkamitti akka dararamaa jiru miidiyaalee oromoo kamiin dura ka uumamee fi kanaan dura fakkeenyaaf dhaabbilee oromootu walitti fideetiin sagalee isaanii wanna gochuuf reediyoo baay'ee yaalaa ture reediyoon kun nama dhuunfaatiin dhaabbate dhalataa oromoo finfinneetti dhalatee guddate Iyyoob jedhama baay'ee waan isin ajaa'ibu keessaa baay'ee sabboonaadha dhimmuma oromootitu biyyaallee isa baase dhimmuma oromootu zaaqum iyyarku jaalande kanaafiyyuu dhimmuma oromootitu isa biyya isa baase ammallee biyya ambaallee taa'ee hin boqadhu jedhee akka dhuunfaa ofiitti sagaleen oromoo sagaleen saba kiyyaa haa dhagahamu jedhee waa'ee sagalee saba ofii dubbataa jira amma garuu namni kun dadhabee na qarqaaraa harka tokko naaf ta'aa jedhee dhaamsa isaa nuuf dabarfatee jira ummanni oromoo keessattuu nuti warroonni biyya alaa jirru warroota qabsaa'aa jiran warroota sagalee nuuf dhageessisaa jiran akkuma kanaan dura OMN qarqaarree OMN hadda sagalee guddaa ummata keenyaaf ta'ee shira mootummaan wayyaanee nurratti dalagaa jiru ifa nu baasaaru reediyoon kunillee yeroo ammaa kanatti ukkaamamee taa'aa jira maalii fi maallaqa dhabee maallaqaan na qarqaaraa jedhaa jira dhimma oromoo yoo jenne fakkeenyaaf TV'n Oromiyaallee dhimmuma oromoo dubbata jettanii yaaduu ni dandeettanii garuu TV'n Oromiyaa ummata oromootiif wanni dabarsu kijiba ummata oromootiin soban malee ummata oromootiif waan fayyadu dabarsan jechuudha sagaleen sifana balbal kun garuu sagalee ummata oromoo ta'ee shira barattoota irratti dalagamaaru rakkoo ummata oromoo keessa jiru mootummaan kun shira inni xaxaaru ala baasee dubbachuudhaan ummanni oromoo akka gabrummaa jalaa ba'uuf kophaa isaatti illee ta'ee waa baay'ee dalagaara kanaafuu jaallan kabajamtoota ilmaan oromoo haasaa isinitti hin guddisu ummata oromoo miliyoona 40 keessa miliyoonni 10 afaan amaariffaa dubbatan diinaan jalaa qabamaniiran jechuudha rakkoo kenna diin illee nuuf dhagahuu qaba
nullee warri afaan hin beennellee dhageeffachuu qaba. Sagantaan kun sagantaa afaan Amaariffaatiin darbuun isaa ummata Oromoo hin fayyada malee ummata Oromoo irraa waan hir'isu hin qabu. Kanaan dura sagalee qeerroo gargaarree qeerroon adhallee jabaattee akka fuuftu goonee jirra. Kanaafuu reediyoo kanallee qarqaaruudhaan sagaleen ummata keenyaa akka ala bahu haa goonuu ka isiniin jedhu kana dhaamsa asumaan isiniif dabarsa. Warroonni gaafii isinitti ta'uu akkamitti qarqaaruu dandeenya yookaan maalumaaf qarqaaramaa yuuka jettanii gaafii akkasii of keessaa qabdan keessaan koottaatiin na dubbisaa kallattiidhaan isaan waliin illee isin qunnamsiisuu hin danda'a. Lakkoofsa bilbila kiyyaa isiniif kennaa. Dhugaa rabbi isiniin jedha anin harka qullaa biyya kiyyatti gala malee rakkataa Oromoo osoo asitti argu nama ummata Oromootiif as dhaabadha jedhu osoo argu bira hin darbu jechuudha. Hagammallee darbeellee hin beeku amma achillee jechuudha. Hundi keessanuu waan dalagattan qabdan. Ani waa'ee nama biraa dubbataa hin jiru. Deengadda ebaluun akkana cabee ebaluun hidhamee jennaan illee qarqaaraa turtan. Waan san keessa seenuu hin barbaadu. Haddallee irma Oromooti qarqaarsa isin gaafataa jira. Nutu harka Oromooti. Kanaafuu waan qabdaniin qarqaaraa. Qarqaaru jettanillee koottaatiin himadha. Achiin gara kan namni tokko sabboontu naga jirtaa jettanii nagaa akkanan gaafanne. Dhugaa isiniin jedha. Baay'ee tokko na dhagahame baay'ee tokko keessi kiyya naquuqamee jira. Warri qarqaarsa kana qarqaaruu barbaadan maaliif sumunan taane maaliif birrii takka birrii lama birrii shan maaliif hin taane namni kamuu waan dalagattan qabdan keessattuu warroonni dhiiraa warroonni Ameerikaa dhiisi maali teettan dhaamsi kun isin hundaafuu akka isin qaqqabu barbaada. Kanaafuu sagalee ummata keenyaa haa taanuu isiniin jedha. Walaa qarqaarru wal wajjin haa dhaabannu. Dhaamsa kiyya kana silaa peejii kiyya irratti dabarsuu barbaade akka tasaa ta'ee peejiin kiyya na jalaa cufame wanta haarawa diraamaa walaloo waan baay'ee isinii qabadhee jira. Yeroo dhiyoo keessatti akka isiniif qopheessu abdiin godhadha. Wal agarraa horaa bulaa galatooma kanuma dhaamsi kiyya.